Afaan Oromoo dhuguma gara barreeffamaatiin hanqinni guddaan akka jiru sooshaal miidiyaa kanarratti hedduu mul'ata. Akkasuma namni alaayama tokkollee barreeffachuu akka hin dandeenye bakka garaagaraatti ni mul'ata. Sunis akkasuma osoo jiru gara barreeffamaatiinis hanqina qabna haa jennu. Gara ittiin afaan kana ittiin hojjechuutti, afaan ittiin daldalachuutti namni tokko yoo magaalaa dhaqe afaan ka dura baadiyyaa keessa afaanuma isaa afaanuma Oromoo dubbatu magaalama Oromiyaa keessa jirtu magaalama xixiqqoo feetes haa taatu yoo gara magaalaa gadi bu'ee afaan hin beekne ka afaan Amaaraa kana caccabsee afaan ofii kana dhiisee namuu ofii waliin afaan Amaaraa haasa'uuf yeroo yaalu agarta. Jaarsaa jaartiin mana keessa yeroo afaan Amaaraatiin walitti taasisan yeroo agartu jira. Konkolaataa yoo yaabbattu kammaan afaan Oromoo ilmummaan Oromoo ka afaan Amaaraa malee yoo afaan biraa malee sittiin dubbanne agarta. Kuni hoo akkamitti fooyya'uu danda'a? Akkamitti furama kuni hoo? Dhugaadha. Kunis beektaa afaanuma kana tuffachuu jeeti yaada qaban biraa hiika biraan anaaf hiika biraan qabu. Maaliif seete ilaala afaan kuni gabrummaa jala ture amata hedduudhaaf. Gabrummaa jala turuun namni gabroome kuni gabrummaan tun lamaa jiraan akkaan amanutti. Gabrummaa sammuutii fi gabrummaa humnaan qaamaan gabrooman jechuudha. Qawween gabroomanii jira. Gabrummaan hamtuun ammoo gabrummaa sammuuti. Namni tokko sammuun isaa hogguu gabroomee gabrummaa san jala dafee bahuu hin danda'u jechuudha. Dalagaa guddoo fedhaa jechuudha. Bilisoomtan irratti dalagamuutu barbaachisa jechuudha. Duuba afaan kana irratti dalagamee jechuudha. Afaan Oromoo afaan jedhamu kuni maaliif maqaa hedduutu kan namaa fi ture gaalla afaan jedhama. Oromoo saba jedhamu kanaan jechuudha. Akka waan nama namaa gadii ta'etti ilaalamaa ture. Namni namaa gad ta'e kun afaan isaatti akkuma afaan biraatii gadiitti. Akka amala afaaniitti gaa sila afaan hundi wal qixa jedhama. Yoo afaan kan wal caalu ta'e sila afaan Oromootutu caala. Baranne saniifi afaan keenya kun akka afaan biraatii gadiitti ilaaluutu jira jechuudha. Keessattuu amma biyya tana keessatti afaan kuni afaan gabrummaa jala ture kuni afaan Amaaruma kanaan siyaasa afaan Amaaraa kana akka waan gadii ta'e maaliif afaan sun ammoo afaan warra moototaa akka waan ta'eetti ilaalamuutu ture jechuudha. Saniif namni afaan san beeku barree dhuma tana maal namicha jau hundagaha namni nutti taqayyamaa jira. Maaliif taqayyama? Afaan Oromoo waan dubbannuuf Finfinnee keessatti. Kanaaf afaan biraa dubbannaa jira. Duuba namaatu taqayyamaa fi amma namni gariin afaan Oromoo kana dhiisee afaan biraa haasa'u jechuudha. Nama gammachiisuuf afaan biraa haasa'u jechuudha. Rakkoon guddoon tana jechuudha. Sammuu keessa rakkoon jirti. Haroomina hojii wal qabsiisu jira. Kun amma dogongora guddaadha jechuudha. Sammuun dhukkuba qabdi. Dhukkubni sun hanga nama keessaa bahutti waan kana sirreessuun yeroo fudhata jechuudha. Gurri rakkoo afaan kana dhiisanii afaan biraa haasa'uu kana jechuudha. Maaliif maal siin jaabee agariini boo afaan kana maaliif haasa'u ta'a? Dhugaa dubbachuuf afaan biraarraa illee jibbansa qabanneeti kun jibbansaa miti illeedha. Namummaan afaan hedduu beeku biyya tana keessatti Oromoo. Gara bahaa kana jirtu amma afaan hedduu dubbatti. Afaan Sumaalee dubbatti, afaan Arabii dubbatti, afaan Amaaraa dubbatti, afaan Arabii dubbatti. Afaan Fireench illee kan dubbatu hedduutu jira jechuudha. Magaalaa Dirree Dhawaa. Waan ta'eef jibbansa afaan biraa hin qabu manni kun. Garuu maali afaan kana
maaliif dubbattaa afaan biraatiin maaliif haasa'u jettuun duraati kan eenyummaa kee ibsu afaan jeetiin amana. Uffanni aadaa kan jedhamu kun eenyummaa kee ibsa jee namanu jechuudha. Afaan eenyummaa kee ibsu kana bakka nama afaan kana beeku wajjin afaan kanaan haasawaa jechuudha. Yoo afaan kana hin beekne jiraate afaan hin beeku ta'e afaan inni beeku isa wajjiniin sanitti wajjin haasawaa jechuudha. Maal siin jaa bara afaan baruun gaariidha jira. Afaan baruun gaarii waan ta'eef bara afaan Amaaraattis barannee mi? Afaan baruun gaarii waan ta'eef afaan Somaaleettis barannee jechuudha. Duuba afaan baruun kun gaarii yoo ta'e afaan Oromoo kunis baruun gaariidha. Ijoollee tiimaaf hin barsiisa. Afaan biraa barsiiseeti afaan Oromoo kana hin beektu ijoolleen isaati maaliif ijoolleen ta'e afaan biraa dubbachuu jechuun afaan baruun gaarii jira. Afaan baruun gaarii kana keessa afaan Oromoo maaf jiraachuu dhabe? Sani amma rakkoon guddoon san waan ta'eef dhukkubni kun sammuu keessa jira jechuudha. Hanga sammuun fayyitutti waan kana sirreessuun hin danda'amu. Dhukkubsataan keenya hundi fayyuutu eegamu jechuudha. Maamme hedduu galatoom waan hedduu guddaa nama kaaftee waan tokko waan asirratti jedhu tokko waan qabu. Fakkeenyaaf biyyoota daangaa Itoophiyaa tana keessaa baatee Somaaliyaa yoo seente, Keeniyaa yoo seente, Suudaan yoo seente, haga Ugaandaa, Tanzaaniyaa kanatti yoo ati deemte uummanni afaan Oromoo dubbatu uummata hedduu. Afaan Itoophiyaa ka biyyattii ka jedhan fakkeenyaaf afaan Amaaraa Oromoonni hundinuu ni beektii jechuu dandeetta. Garuu yoo biyya keessaa baatu afaan Amaaraa kana deebitee dhageettu. Waan si dinqisiisu. Afaan ofii ammoo biyya keessatti dubbatan biyya namaa keessatti hedduu kan namatti mi'aayu nama afaan kana dubbatu barbaadee waliin dubbata. Mee amma walumatti qabatti maamme tokko ka afaan ofii haasa'uun waliin dubbachuun qaanyi itti ta'aarutu jira. Dhaloota akkanaattu jira. Dhaloota afaan biraatiin boonu sabboona afaan Amaaraa jechuu ni dandeetta. Afaan Amaaraatiin boonu afaan Amaaraa walitti haasa'u afaan ofii xiqqeessaa kun ni jira. Ammallee gara barreeffamaatti yoo dhufne dogoggoroota gugurdaa barreeffama afaan Oromoo irratti rakkoolee jiran gugurdaa isaanii nuu kaasii kanneen hundaafiyyuu dhaamsa ati qabdu yoo jiraate walumaa qabiiti irraa waan nu jedhu. Gidduun addaan jettee turte sagaleen waan amma jette silaara naatiif. Fakkeenyaaf gara dubbiitti dhaloonnummaan keenya kun warra afaan Oromoo kanaan dubbachuu irraa qaanfatee afaan biraatiin walitti haasa'u afaan saniin akka boonuutti akka beekumsaatti ilaallatu yookaan afaan Ingiliffaa haa ta'u afaan Amaaraa haa ta'u akka beekumsa guddaatti uflaalee afaan biraatiin afaan ofii kana xiqqeessee afaan biraatiin haasa'u. Kanaafillee dhaamsa akkamii akka nu qabdu. Kabiraa ammootu gara barreeffamaatiin rakkooleen gugurdaan jiran fakkeenyaaf qubee jabeessuu, laaffisuu, dheeressuu, gabaabsuu kanneen qubee rakkoon bakka akkam akka jirtu kam akka fooyyeffachuu qaban gaggabaabsiitii irraa waan nu jedhii akka dhaamsaatitti jechuu barbaadetti. Ayyee gaalaalee afaan kun ni guddataa ni dhalata durarratti afaan ni dhalataa ni guddataa ni du'aa jira akkuma ilmi namaa kun dhalatee guddatee dulloomee tuutti jechuudha. Afaanis akkasumatti akka lafa kaayanitti jechuudha. Duuba afaan kun guddachuu keessaa tokko namni afaan kanaan haasa'u yookaan afaan kanaan dubbatu heddummachuunis tokko jechuudha. Afaan barreeffamaa ta'uunis kana keessatti ramadamaa jechuudha. Kanaaf afaan Oromootiif namni quuqama qabu jaalala afaan Oromoo namni qabu afaan kanaan dubbachuu qaba afaan kanaan barreessuu qaba. Gariin afaan elee akka godhatutu jira qibaabaa jennaan garanatti hajaa biraa takka illee irraan qabu biddeena isaa qofa ittiin bilcheeffata malee hin qabu jechuudha. Ati dhimma afaan Oromoo kana yeroo itti kaastu ati elee isaa cabsite jechuudha. Mataa tokko jechuudha. Saniif sirratti duula. Duuba afaan kun xiyyaa beekuutu barbaachisaa. Afaan kun eenyummaa isaa beekuun duraatii kana amanuun qaba jechuudha. Maaliif yoo tana hin amanne yookaan biddeen muka godhattu taate mana isaa deemtee gara afaan Oromoo dhageessu. Mana isaa keessatti ijoolleen isaa afaan Oromoo hin beektu. Ani nama hedduu mursiitarreessuu danda'a barra namoota Oromummaan isarra dhaabbattee jechuudha. Oromummaan afaaniinaaf waan ta'eef jechuudha. Nama gurguddaa Oromoo keessatti bakka guddaa qabu
ilmaan isaa, ilmaan akka qabu hedduun beekaa. Hin beekan afaan Oromoo. Afaan Oromoo yookaan jiraachuu isaatu hin beekan jedhan kan shakku jira. Duuba kuni dura furmaata argachuu qaba jechuudha. Afaan Oromoo kana gabbee afaan Oromoo waa'ee afaan Oromoo dubbachuu hiyyaan duratti afaan kana gariin maal jaabeeta afaan Oromoo afaan federaalaa afaan hojii mootummaa ta'uu qaba maal jee dubbata. Akkasii miti dura. Jijjiirama tokko yoo feete dura ofirraa eegaluu qabda. Afaan federaalaa hin godhinni afaan Oromoo dura afaan kee godhi. Egaa afaan kee goote booda waa'ee afaan federaalaa dubbata jechuudha. Maaliif kabira ajajuu yaadda? Ala gabbaatti maaliif ajajuu yaadda? Rakkoon guddoon tana jechuudha. Waan dursuu qabnu dhiisneeti gara waan biraatti deemna jechuudha. Sanii qubee gara qubeetti yogguun dhufu qubeenis dogongora guddaatu jira hedduu bakka akkam jirti qubeen dogongorri yoo jenne miidiyaa keessa jira. Keessattuu yeroo ammaa tana amma maali akka waan wal dorgomaniitti eeguutu jira jechuudha. Barani oduu isaan raajaan qabu yoo afaan Oromoo balleessee kana fidu ta'e maal na fayyada? Dhaamsa dabarsuu barbaadu sanu naa dabarsuutti hin jiru jechuudha. Dhufan jechuudhaaf dhuufan jee yoo barreessu ta'e naan hin geenye jechuudha. Oduu sana bira hin geenye jechuudha. Galee waa'ee dhuufuuti natti himu jira malee waa'ee dhuufuu nama tokkooti miti kan natti himu jiru. San waan ta'eef jarjaruudhaan waan hedduutu bada. As gabbaamaniituma maaliif miidiyaa keessa akka beeknutti jiru. Oduu akkana fuudhanii qilleensarraan hin bahan waan ta'eef namni gulaalu sanis nama barreessuu beeku, nama qubee kana beeku ta'uu qaba. Haala saniin rakkoo tana furuun ni danda'amti jechuudha. Bakka kanaa kana jirti. Dur bara afaan Oromoo keessattuu amma TV irratti, iskiriina irratti dogongorri mul'achuun qaanyii ture. Amma inumaa yoo sirreessanii barreessan qaanyii ta'uu yoo laafaa jeetiin shakkaa wayii. Maaliif babal'atee jira. Akkuma miidiyaan lakkoo isaanii heddumaatetti dogongorri qubeettis akkasumatti rabbii kana balleessa. Osoo qaanfanne gaariidha. Dogongora qubee kanarraa osoo xiqqoo qaanfannee waan kana furuu ni danda'a. Ayyee maamee hedduu galatoomii dhuguma wanni waan kanarra deddeebi'ee si gaafachuu jiruu fi namoota jajjaboo sooshaal miidiyaa kanarratti dhimma afaan ofiitiif illee dhimmamu akkasuma kitaabas afaan keetiin barreessutti jirtu kanumaa fi mee maamee akka ati kitaaballee barreessite asiin durallee waan hedduu asoosamaa miidiyaa irrattis sagantaalee gurguddaa hojjetaa turte mee qubeen afaan Oromoo keessaa hanqinni ni jira. Qubeeleen akkana dabalamuu qabdi jettee ati yaaddu ni jirani. Kanallee nutti bu'ime. Qubeen laali. Qubee tana beektaa oguu qopheessuu lafaa kaatu afaan tokko afaan qubee hin qabneef yoo qubee qopheessuu lafaa kaate dura afaan san beekuu qabda. Maaliif an lafaa ka'ee qubee warra Jaappaanii afaan isaanii beeku. Afaan san beekuu qabda. Afaan san beekuu hogguu jennu gaa sagalee afaan san keessa jirtu laaltaa jechuudha. Sagalee meeqa qaba? Sagalee meeqa qaba waan jiru addaan baasee beekuu qabaa jechuudha. Egaan sagalee jirtu addaan baasee beekee booda sagalee san qubeen bakka buutu tami? Lafaan kaa'ee jechuudha. Sagalee tanaaf tana. Jettee akkasitti tartiibaan lafa keessee hawaasa barsiiftaa jechuudha. Qubeen lafa kaa'ee jettee ka'uuni dogongora guddaa jechuudha. Duraati warri amma kitaabaan qubee baasee ijoollee barsiise. Sagalee afaan Oromoo keessa jirtu lakkaa'anii jiran. Sagalee meeqaa jiraa addaan baasanii jiran. Fakkeenyaaf sagalee haa jettu tana mala. Haa fi kaa adda baasee hin beeku namni gariin na fakkaata. Anammoo gundi baddu garaagarummaan qabdu mee na dhageeti. Haa kaa. Garaagarummaa guddaa qaba. Garaagarummaa ni qabdi mire. Ni qaba. Kallatu. Amma garaagarummaa tana beekuun dirqama jechuudha. Sagalee lamaan baasu jira amma. Haa
kaahuun jiru jechuudha. Duuba gaa sagaleen tuni afaan Oromoo keessa jiraachuu dura beekuun qabaan waa'ee qubee afaan Oromoo dubbachuuf jechuudha. Eegaan tana beekee booda qubeen tana jechuun akkasiin lafa kaaya. Yoo gaa amma laala afaan Oromoo keessatti hogguu barreessanii maal jedhanii qubeen paa vaa zaa jedhamtu afaan Oromoo keessa jirtu jedhani. Dhugaadhaan jirtu. Sagaleen haadhaan barreeffama afaan Oromoo keessa hin jiru. Warri keenya amma boolisa jedhamu boolisa jechuudha. Amma abacaa waan barannee fi abacaa keessatti paa waan barannee fi ABCDs waan barannee poolisa. Fiidiyoo jaaganti keenya. Televiziyoona jaa. Jaa wanni jedhamus hin jiru jechuudha. Afaan Oromoo keessatti. Saniifuu sagalee tanaa akka warri keenya beekutti lafa kaayuu qabna jechuudha. Dhugaa dubbachuuf amma afaan Somaalee keessa paan hin jiru, sagaleen paa hin jirtu. Boolis yaani barreessan amma boolisa barreessu. Afaan Hararii kanas yoo fudhattee bar jechisu jarri suni paa jechuu dadhabeeti miti. Afaan Ingilizii ni haasawa ganti kuni. Afaan isaaniitiin hogguu barreessan garuu akka isaaniif ta'utti yaammatan jechuudha. Hararii boolis jedha. Afaan Harariitiin kun barreessu. Afaan Somaaliitiin barreessu boolis ka Somaalee ta'a. Kana jechuun maali? Jarri kun paa jechuu dadhabeetii miti. Harfiinsa yookaan qubeensa afaan isaanii keessa hin jirtu. Saniifuu afaan isaanii keessa jirtu fayyadamu. Kana keenya fideeti hayyuu afaaniiti. Warri jennuun hedduu isaa rakkoon isaa maali beektaa? Waa'ee afaan biraatu hirriiba isa dhorkaa jechuudha. Mazhangir akkamittiin barreessaaf hirriiba dhabaa bara? Ani waa'ee mazhangir caalaa hirriibatti dhabuu hin qabu. Itti dhiphachuu hin qabu jechuudha. Abbaa qaba saba tokko mazhangir jechuun saba danda'e tokko. Yookaan gosa takka jechuu dandeenya. Sani Tsaggaayee fi Tsaayee barreessuufis qubeetamiin fayyadamu jecha yaaduu hin qabu jechuudha. Tsaggaayee warra keenya ijoo sani xaa fayyadamee barreessuu qaba. Isaanis jiru keessaa qabu 10-15 si tarreessuu hin danda'ani. Dubartoonni tun osoo akkasii jirtuuti deebinee sagaluma gurraan dhageenyu. Oromiyaa bakka hedduu jirtu. Walloo deemte sagalee dhagahuu dandeessu. Boorana yoo deemte sagalee dhagahuu dandeessu. Baale hanga tokko sagalee dhagahuu dandeessu. Gujii hanga tokko Harargee guutuu sagalee dhagahuu dandeessu. Afaan Oromoo keessa hin jirtu afaan Arabaati jechuufaatu jira. Duuba gaa afaan Arabaa hojii jennu kana Arabni Arabaa sagalee tana fidee yoo jennu taate Booranni akkamitti Arabaa wajjin walitti hidhameeti sagalee haajattu tana qabaachuu dandeenya. Amantii walitti hidhachuudhaan yoo hadhoftuus ta'e warri amantii Islaamaa qabu Jimma keessa jira, Arsii fi Baale keessa jira. Arsii keessa sagaleen haatun akkamitti dhabamte yoo kan Arabarraa hadhoftu taate jechuudha. Jimma keessa sagaleen haatun akkamitti dhabamte. Warri Jimmaa quraana ni qaraa, quraana qara'u sagalee haatan ni fayyadama. Garuu hogguu afaan Oromoo haasa'uuf sanii fi waan Araba wajjin walitti hidhama qabduusi miti. Afaan biraa wajjin. Oromoon akkuma lafti isii bal'oo uummanni bal'aa kanatti afaanis akkasuma jechuudha. Akkasuma garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti gariin dhoorkee kaja'u jira, dhoorgee kaja'u jira, dhoowwee kaja'u jira. Waanuma tokko ibsuudhaaf jechuudha. Nama bal'ina uummata kanaa agarsiisa waan ta'eef waan wal nama mormisiisu miti namni baalee dhufe tokko dhukkubsataan ana jechuudha. Akka gadheetti dubbachuudhaaf mirga qaba jechuudha. Akka abbaa isaarraa bareetti dubbachuu qaba. Keenna jaamma fakkeenyaaf warri Boorana. Keenna jaamma Arsii fi Baale keessatti. Duuba gaa kuni akka fedhetti amma namni kun dubbachuu danda'a. Ani ammoo akkasitti dubbattu hin jeeni afaan Oromootiin balleessaa jira jechuudha. Nyaata jechuu dadhabeetiin baru uummanni kun. Nyaata jaamma fakkeenyaaf nyaata jechuu ni danda'a. Kennaa isa wanni jiruuf waan nyaata jechuu dadhabeefi miti. Nafxanyaa biraa walirratti ta'uun hin barbaachisu jechuudha. Wanni biyya sana diigu warra garee
ana malee kabiraa hin ta'uu jiru. Amantiinis xiyya qofaatti ta'a, afaanis xiyya qofaatti ta'a warra jedhutu biyya tana balleesse. Akka Oromiyaatittis yookaan fudhannu ta'e garee waan anarraa dhufe malee kabiraa dogongora jedhutu jira. Kun ammoo biyya diitti malee wanta akka biyya hin fayyadu. Kanaafi kuni waan irratti wal balaaleffachuu qabnu miti. Sagalee afaan Oromoo keessa jirtu silaa baruuf arabarraa fiddanii qaalaadha jechuurra baruuf tattaafachuu qabaa jechuudha. Maaliif saas barateeti malee baru warri isaanii isaan beeku. Jaas barateeti warri isaanii isaan beeku. Duuba gaata kabiraatiif akkanatti itti hacin qabnu ta'e kabiraatiif akkanatti dhimma ta'e sagaleen afaan Oromoo keessa jirtu tabiraa dura aanu qabdi. Akkas jeeti. Ayyee maammee hedduu galatoomii waan gurguddaa nu kaafte baay'ee galatoomsi jedha. Fakkeenyaaf ati nama kitaaba barreessaa jiru ammas ifufta jedheen abdii qaba. Waa'ee kitaaba keessis gara boodaa irratti ni kaafna. Afaan Oromoo fakkeenyaaf akkuma reefu kaaftee qubee haa fi kaan fakkeenyaaf Loqodaa Harargee keessatti ni jira. Walloo keessatti ni jira. Boorana keessattis iddootti dhageettutu jira. Kuni fakkeenya qubeen kun qubee dachaa ta'eetti qubee afaan Oromoo keessatti ida'amuu qaba yoo ka jedhamu taate karaa kamiin ida'amamee haala akkamiitiin ida'amee uummanni kun ittiinis barreeffachuu haasayas ittiin waliigaluu danda'a. Ammallee gaaffii biraa sanumatti ida'eeti afaan Oromoo kun yoo waltaawaadha jechuu ni dandeenya moo ni walteessina? Kanallee naa deebisa. Galatoomi. Akkamitti ida'amuu qabaa jettee ida'amuu wanni jedhamu kuni laali qubeen tuni ida'amteetu jirti jeetii yaada. Ijoollee baratteetu jira qubee tana. Manbarnoota keessatti akka qubee takkaatti ijoollee barattee jira. Bakka biraan beeku magaalaa Dirree Dhawaatti warri akkasii baratee jira jechuudha. Ittiin barreesseeti jira akka qubee takkaatti itti fayyadamee jira. Yoo lakki qubeen tun hin jirtu kajannu ta'e Sheekh Muhammad Rashaad waan qubee afaan Oromootiif gumaachite takkallee hin qabu jechuudha. Kanaaf waa'ee qubee afaan Oromoo yeroo kaasnu Sheekh Muhammad Rashaad irraanfachuu qabna jechuudha kaasuu qabna. Kanaan wanti naa galu. Yoo garuu Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee qubee afaan Oromoo keessatti waa gumaachee jennee kayaan taate qubee kana innis fayyadameeti jira jechuudha. Akkaataa qubeen tuni akka haaraatti itti ida'amuu qabdi miti. Ni jirti. Ta duraa wanni nuti kaasu jiru sagalee. Sagaleen tun jiraannaan dirqama qubee barbaaduu fi qabna jechuudha. Amma qubeen egaa lafa jirti. Afaan Oromoo qofaan amma warri kaa fi haa kana haa qubee dachaa haa jennuun kana afaan Somaalee afaan warra Kuush kun ni fayyada. Afariis akkasumatti fayyadamaa jechuudha. Waan ta'eef waan garii wanni hubatamuu qabu maali? Kuni Kuush irraa dhufe warra Kuush malee Somaaleenis akkuma afaan Oromoo babal'atee amma garaagarummaa fidu kanatti afaan Somaaleetii fi afaan Oromootis akkasii garaagarummaa fide kuni waan beekamaadha. Maaliif jechoota waliin fayyadamu fa'aa jira afaan Somaalee wajjin. Shan afaan maaliiti jennee yoo fudhanne Somaalee keessas ni jira afaan Somaalee Oromoo keessas ni jira jechuudha. Lakki shan afaan Oromooti afaan Somaaleeti jennee dhiisu jirra. Hin jirru bara. Waan ta'eef jechoota isaan biraas jiru kan nu biraas jiru jechuudha. Yoo jechi Somaaleen fayyadamtu kan Somaalee qofa haa ta'u ta'e shanis keessaa hawaasuu qabna jechuudha afaan Oromoo keessa. Hedduutu jira. Fakkeenyaaf soddoma afaan Oromootiin soddom kan jennu soddom jaan afaan Somaaleeti. Hedduutu jira jechuudha. Kana walitti hidhame hedduu waan jiruuf gara Somaaleetti harkisanii bakki geessuu danda'an hin jirtu. Akkasitti hubachuutu gaariidha. Afaan Oromoo waltaawee jira moo mabooda walteessinaa akkasiin jedhe. Qubeenis ammas kaa kana qofa osoo hin taane Oromiyaa bal'oo tana keessa wanti anaafatti illee dhaga'iin waan hedduu jira. Wanti amma booda qubeetti barbaaduuf ta'e waan baay'ee jira. Kana karaan ittiin edaanu akka amma sooshaal miidiyaa irratti namu ani kaan kunnaan taane naafuu hin galle jedhu
warri laagaamaa yeroo qubee laaqan galeeffaatu jira. Ka amma jechuummaan kunuun hangalle jedhullee ninuma jira. Ka yeroo laagaamaa irraa ka'uu qabdi qubeen afaan Oromoo jedhanii harka dha'ee kanas sirriidha jedhee mormaa turetu har'a qubeen kun ta'uu kun hin galle kun afaan Arabaati baay'ee jira. Kanas ta'ee san qubeeleen amma booda itti dabalamuu deeman hedduu ta'uu akka danda'aniin wantoota garaagaraa waan yeroo garaagaraatti iddoo garaagaraatti namallee agarru haasaa namaa kana yoo ka dhageettu taate jechoota afaan namaa keessaa bahan kana yoo ka madaaltu taate haga dura baay'attu ga'uu dandeetti iyyuu jedheetiin shakkaan yeroo tokko kana dabaluuf karaan ittiin dabalan akkaan yaadutti hayyoonni afaanii dhugumatti xiinqoo uummata kana sagalee uummata kanaa qoratanii sirriitti qubeen isaanii lafa kaa'amuufii qaba jedhee yaada. Maammee bakka wal teessuu kanatti afaan Oromoonni akkamitti wal taa'uu danda'a? Amma wal taa'ee jira afaan miidiyaati jennee yoo irraa dubbachuu dandeenya afaan kana afaan guutan. Dogongorri guddaan bakka sana jira beeku. Kitaaba ijoolleen manbarnoota keessatti ittiin barattee waaltee hojii fudhatu jira namni. Waalta'uun akkasii miti. Waalta'uun gaddeesseetii akkam goona waan kanaa akkanumatti lakkii kun hafuu qabaa jechuudha wanni waalteessan hin jirtu beeku. Akki ati itti dubbattuun kun hin ta'u akkanaan itti dubbadhuutu waalta'ee jettee yoo yaaddu taate isaan badiidha. Sani wallaalummaadha waan ta'eef afaan Oromoo akkasitti waalta'u laali ani waalta'e afaan Oromoo keessa waalamu qofaan beeka. Guyyoota torbaaniitii fi ji'oota waggaati. Wiixata, kibxata, roobii, kamiisa, jimaata, sanbata, filbata. Garuu kanumaa akka waalta'etti namni fayyadamaa jira. Waan waalta'ee itti fayyadamuu dhiiseetti waan biraati asii dhukkee kaasaa beeka. Wanni akkasii hin ta'u. Dura ka waalta'ee hangamta akka itti fayyadamuu jira. Baran naangalu beekta yeroo garii ittuma yaadanii waa balleessuuf warra deemuutu jira na fakkaata beeka. Ammalallee magaalaa Finfinnee keessatti daandii maqaa Hacaaluutiin moggaafamee jira. Ka moggaafame kana namni ittiin hin yaamu. Inumaa irra hedduun namaan hin beeku. Boolee dillii jedhamee ka beekamu riqicha Hacaaluu jedhamee akka moggaafamu yookaan Hacaaluu dillii jedhamee akka moggaafamu murtaa'ee jira. Namni ilaala rakkoo namaatiin kaasu jira bakka kanatti. Waan silaa akka seeraatti beekamee hayyamamee dhiiseeti waan biraa barbaadate kana dagatee jechuudha. Waalta'ee lafa taa'u hawarri waaltinaa irra walii galee uummata gabbaase kana dhiisaniiti kan biraa irratti filmii kaasa. Kan biraatiis warra waalteessu yookaan hayyoota afaaniitiif dhiisuudha malee dibbee biraatu hin barbaachisu. Kanaaf afaan Oromoo miidiyaatti waan bahee fi miidiyaa irraa haasa'uutu hawaaltee jechuu hin dandeenye. Gabbeetuma Muhammad Siraaj miidiyaa irraa yoo iyyaa oole Muhammad Siraaj waan inni dubbatu hundi sirriidha jechuudha malee akka warri Booranaa beeku yookaan akka warri Siikoomanduu beekutti himta taasisu. Waan ta'eef duraatii akkamitti waan kana goona jaameeti gattaamee haasa'uu qaba. Maaliif afaan Oromoo kana barjechoota hedduu kasilaa afaan Oromoo keessa jiru akkanuma gattaanii manuma isaanii ta'anii yaadanii afaan maraa kana garagalchanii si bitan. Fakkeenyaaf dubbachiisaaf osoo hin taane afaan maraa kana hiikanii fidanii akkamitti jecha kana vaawaliif konsonantii hajoo kana afaan Oromoo keessa keenya yee namni yaade hin jiru. Annaa baabii fi sana baabii jennaan gaduma ba'ee dubbachiiftuu fi dubbifamaa jiru. Tashkarkaarii jennaan gaduma ba'eeti konkolaachisaa jira. Lakki wanni akkanaan ta'u. Galee warrummaan afaan Amaaraa warri jalqaba makiinaadhaan tashkarkaarii jedhu jecha kan dhiisee jira. Miidiyaa irraa amma balaan takka yoo uumamte yaa makiinaa adagaa jedhama malee ani yaa tashkarkaarii adagaa gujaane kan biraa jecha zeeroo jedhamu kana dura afaan Amaaraatiin baadoo jedhanii fayyadaman. Keenyaaf dhufeetuma duwwaa jedhu. Maaliif baadoo jechuun afaan Oromootiin duwwaa waan ta'eef. Sanuma si hiikee fide malee
zeeroo kana maaliin bakka buufna jeeyyaan. Eegas egaa jarri ka'ee amma dhiisee kutan isaan bira zeeroon jaan zeeroo illee hin malee baaduu zexii nama silkii namatti hin dhageenye. Yeroo keenya zeeroo kana baaduu ta'e duwwaa sanatti qabateeti duba rakkoon guddoon bakka sanaa jechuudha. Itti yaaduu dhabuudha. Maaltu na dadhabsiisa akka dadhabbii takka malee akkanumatti kanuma afaan amaaraa kana fuudhee gamana gara galchee dalaga jeetaa jechuudha. Dalagaa miti. Hin dalagne uumaa takka illee. Namni afaan kanaaf yaadu gatta'ee itti yaaduu qaba. Hawaasa keessa gabbu'ee barbaaduu qaba jechuudha. Akkanuma mindaatti harkatee maal jechuudha. Garuma isaa guuttachuuf kana wanni inni hin baanu barammaa eeleen tuqamuun tana beekta. Inni akkuma fedhee fuudhee garagalchee biddeen itti nyaate mindaa itti nyaate. Sanbooda kanuma inni fuudhee san fayyadamee san fayyadamuu qabda jechuudha. Konkolaa makiinaa maal jettu makiinaan konkolaataadha siin jedha. Wanni konkolaatu hundi barmeelee barmeelaas maanta hundi ni konkolaataa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Baay'ee harka jiru sammee akkan achi darbe ni konkolaataa jechuudha. Tabba tokkorra nama gachiisitee darbite ni konkolaataa namni. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oromoo 360 guyyaa har'aa nama jabaa Oromoo Muhammad Siraaj gaazexeessaa miidiyaalee Oromoo duraanii ammaan tana nama kitaaba barreessu jiru. Kitaabni isaa keessattuu kitaaba bishaan gubate jedhu Oromiyaa kutaalee garaagaraa magaalota gurguddoo Oromiyaa keessatti haala gaariin gurguramaa jira. Muhammad Siraaj nama dhaloota qubee keessaa nama jabaa afaan Oromootiif mudhii hidhatee hojjetaa jiru. Bakka jirtanii akka jajjabeessitanii kitaaba isaatis irraa bitattan biyyoota addunyaa garaagaraa irrattis affeertanii akka kitaaba isaa eebbiftan gamanumaan isin gaafadhaa. Sagantaa keenya waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Sheer walii gochuun sagantaa kana namoota hin dhaqqabin bira akka dhaqqabsiiftanis kabajamaan isin gaafadha. Akkasii dhugaadha. Saniif afaan Oromoo namni guddina isaa fedhee yookaan quuqama isaa qabu hawaasa keessa gabbu'eeti wanni bakka bu'u maaltu jira jee bakka adda addaa deemee gaafata. Malee bakkuma taa'u mindumatti nyaachuuf kanuma fuudhee yoo garagalchu ta'e waa dalagaan jaamtu jechuudha. Warri fiiziksii maal jaanii ba'aa wajji wal qabsiisaniiti waan dubbataniitu jira. Ba'aa takka ol fuudhu akka waan dalagaatitti hin laalan. Waan baadhatte sanii yoo xiqqoo tarkaanfuma takka illee tarkaanfatte malee jechuudha. Ati biiruma ta'ee keessa teessee afaanuma kana garagalchaa oolte dalagatti hin jirtu jechuudha. Saniif dalaguu fedha. Afaan Oromoo irratti dalaguu fedha. Dalaganii jijjiiramni dhufa waan ta'eef akkasitti dalaguutu barbaachisa malee kanuma fuudhanii kanatti garagalchanii bifa jijjiiraa ooluudhaan afaan Oromoo guddisuun hin danda'amu. Durarratti warri rakkoo afaan Oromootti ta'e waan kanaa jechuudha. Saniif santuu sirraa'uu qaba jechuudha. Waan waaltinaa haala saniini deemanii barbaadanii itti dalaganiiti malee kan jijjiiramni dhufu akkanumatti ta'anii jijjiiramni dhufu waan hin jirreefu irratti dalagamuu qaba. Afaan Oromoo waaltinni isaa ganaa ni hafa. Warri afaan Oromoo hawaal ta'e dhiistee kan biraa fayyadamtee jedhee aduu dogongora keessa jiru jechuudha. Hawaal ta'e ijaamee wanni gabbee hin jiru gammaatitti. Gara fuulduraatti garuu akka waal ta'u abdii guddoo qabna, hawwii guddoo sunni qabna. Sanammoo akkanumatti abaluun tokko gaduma bee waan itti fakkaate haasa'ee ni miti afaan Oromoo hawaal ta'u. Namni hundi Oromoo bakka bu'ee irratti hirmaachuu qaba jechuudha. Inumaa dhiyoota namaaliin dhagayaa qo'annoo fi qorannoo Oromoo keessa nama hojjetu tokkootu haani afaan Oromoo keessatti bu'uuraa fi barbaachisaa miti jee akkanumatti dubbate. Kuni namni kuni Oromiyaa bakka bu'a jeetii yaadaa jechuudha. Instituutii guddoo san keessa taa'ee waan akkanaa dubbachuun waan isarraa eeggamuu miti jechuudha. Silaa waan kana irratti mari'annallee jee deebisuu numa danda'ama ture. Hin barbaachisu waan majuu jalmoo mureeti kaa'ee jechuudha. Saniif rakkoo akkanaatu jira. Sagaleedha waa'ee sagalee dubbanne kun haa fi huu osoo hin taane dubbiini
sagaleen tun ni jirti moo hin jirtu. Eega jiraattee sagaleen tana qubeen bakka buutus jiraachuu qabdiidha. Ala saniini wannuma na fakkaate fuudhee sirriidha. Waan na fakkaate qubata waan isaan beekamiin waan ta'eef akkasitti yaaduutu gaariidha. Hayyee maamee hedduu galatoomii dhuguma nama hedduu afaan kanarratti illee akka hojjetaa jirtus duras aga gaazexeessummaa irraa kaatee amma gara barreessummaa kitaabaatti ceetee jirta. Waa'ee kitaaba keetii irraayis waan xiqqoo si gaafadhu qabaa. Akkuma obboleessi keenya Muhammad kaase afaan sooshaal miidiyaa irratti miti ka wal taa'u afaan sooshaal miidiyaa irratti miti hayyoota afaaniitu jira. Hayyoonni afaanii ammoo afaan Oromoo irratti mudhii hidhatanii hojjetanii akka afaan kana boruuf dhalootaaf afaan addunyaan cufaan dorgomu akka ta'u afaan teekinooloojii ta'ee akka afaan guddatan keessatti ramadamuuf namu akka irratti hojjetan gamanumaan anillee dhaamsa kiyya dabarfadha. Amma kitaaba barreessitee kitaaba magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti haala oowwaadhaan eebbisutti jirtanii kitaabni kun mata dureen isaa akkuma sooshaal miidiyaa kanarratti agarru bishaan gubate jedha. Biyya teennee bishaan akkamitti gubataa jenneeti gurbaan waan hin dandamne dubbataa jedhaa turre. Akka itti bishaan gubate san biyya nuti jirru kanallee dhuftee eebbiftee nu garsiisuu dandeettaayi. Sagantaa akkasii karoora akkasii qabdaa biyyoota garaagaraa bakka iddoo Oromoon jiran hundatti eebbisuudhaaf sagantaa qabdaa. Qabiyya kitaaba kanaatis maal jedhaa jedhee si gaafachuu baadhu. Kitaabni sun akka nu bira gayuuf hawwii guddaa qabna. Kitaaba bishaan gubatee malee hoo ka biraa ka barreessitee harkaa qabdus ta'a. Kasiin dura barreessitee jiraamee maalirra jirta gara kana? Ayya galatoomii gara kitaaba barreessuutti gaagguu deebinu kitaabni kun dhugaadha kan jalqabaati. Gara barreessuutti dhufifaa yaaduutu jira. Gara barreessuutti hin dhufne waluma cinaan oofaa dhufe hanga ammaatitti lamaan kana fedhuma na keessa ture jechuudha. Lamaanuu ijoollummaarraa kaaseeti. Fedhii waa dubbisuu kan qabuutu fedhii waa barreessuu kanas na keessatti fidee jechuudha. Waa dubbisuu kan ammoo ijoollummaarraa hin qabaa. Akkumaan reefu kaasetti waan afaan Oromoo ta'e hunda hin dubbisuu hin jaaladha. Saniiniin gara barreessuu kana dhufee barreessuu kana gaa durumarraa eegaleen barreessaman ta'ee ka beeku ka duraati jechuudha. Barreeffamoonni ka birootis amma akkanumatti barreeffamanii ta'an hedduutu jira. Ka barreeffamanii gaa namootatti kennamanii namoonni sanii bakka isaan geessan hin beeknes ni jira jechuudha. Haala saniiniin barreessuu kana itti fufee gaa'ee kitaaba kana hanguun barreesse yeroo duraatiif gaa guyyaa duraa hanguun eebbisuuf ka'u guyyaa tokkotti bakka shanitti eebbisuuf ka'u. Guyyaa tokkotti bakka shan magaalota shanan yaadeetiin gaa waan rabbi jee malee hin ta'u hin taanes akkatti illee osoo eebbisuu hin hafe jechuudha. Yeroo duraa fulbaana 2021 jechuudha. Duuba wanni sun akkasitti hafteetiin amma akka haaraatti itti lafaa ka'e jechuudha. Ammas guyyaa tokkotti gaa bakka shanitti eebbisuuf osoo hin taane guyyaa adda addaatitti bakka torbatti eebbisuuf karoorfadhee deemsee galee amma gaa magaalaa Diree Dhawaa irra geetiin jira jechuudha eebba kanaan. Akkasumatti itti fufaa gara biyya biraatti akkasumatti jechuudha. Biyyootaan karoora itti qabu keessaa takka biyyoolaa Keenyaa tana Keeniyaadha jechuudha. Naayiroobii deemee eebbisuufis karooraan qaba. Akkasumas gara Saawuz Afrikaa fi biyyoota birootis akkasumatti hin karoorfate. Hedduu galatoomi maamee kitaaba feetee nuun dhuftuuni sooftii kooppii manuuf iddee dhuftaa asuma piritti godhanneeti eebbifannaa. Sanillee akkasumatti anis gama miidiyaa qabuu kanaanis waan danda'u si bira dhaabadhaa akka biyya nuti jirru kanattis nuuf eebbiftu abdii qabna. Dhuguma isin warri waa barreessitan dhiibbaa gurguddaa gootanii akka qubee afaan Oromoo rakkoo keessa jirtu kana rakkoo keessaa baaftaniif bakka jirru waan dandeenyuun isin waliin jirra isinin jedha. Maamee yeroo dheeraa na waliin turtee hedduu galatoomii ulfaadhu. Mee gara dhumaa irratti waan kana kaasuu qaba jettu yoo jiraate waan uummatattis dhaamachuu qaba jettu yoo jiraate kaasiitii gama sagantaa keenyaa xumuruutti deemna. Yaatillee galatoom harka caalu gabaa afaanii kana dubbanne afaan Oromootti dubbanne. Sanii fi ammaas wanti inni dhaamuu fedhu waan afaanii kana
afaan kuni eenyummaa namaa ibsa. Waan hunda caalaa kan eenyummaa namaa ibsu afaanii jeetiin amanaani. Kana waan ta'eef gaa afaan kanaa ittiin dubbachuu, ittiin barreessuu, ittiin fayyadamuu qabna jeetii yaada dhaamsa keenya ittiin dabarfachuu qabna. Sanii fi abbummaa keenya mirkaneeffachuu qabna jechuudha afaan kana irratti. Itti mirkaneessu keessaa tokko ittiin haasa'u jechuudha. Ilmaan na booda jiru barsiisuudhaaniin akkasitti abbaa afaan kanaa ta'uu biyya mirkaneessa jechuudha. Quuqama jechuun asumarraa eegalaa ittiin dubbatanii ittiin barsiisuudha. San waan ta'eef akkasii yaaduu qaba namni hundinii kan biraa barreeffamoota barreessuus yoo kan hin beekne ta'e barate. Dhuka beekuus ta'e gaa dogongora akka hin qabaanne irra deddeebi'ee ilaaluudhaan akkasii rakkoo kana furuu qabaa jeetii yaada. Kan biraa gaa waan hin jirre ajandaa waliif godhuun hin barbaachisu. Dhimma isaan laalanne keessa seenaniituma laaquun hin feesisu. Waan akkasiitti baay'ee namni of eege gaariidha jeetii yaada. Kan biraa namni dalagaa takka dalagu gaa waan namni haasa'ullee dhaggeeffachuu itti dhiiseetuma. Garuu fuulduraatti yoo tarkaanfatee bakka guddaa gahuu danda'a waan ta'eef haala saniin deemuun gaariidhaan jaa dhimma qubee wajjin wal qabatee egaa qubee kan biraatu qubee afaan keenya keessa hin jirre afaan keenya keessa binneeti afaan barreessu jirra. Sagalee afaan biraatiin bakka buufnee jirraati. Akka waan afaan diinaa goonee irratti itti wal balaaleffachuu hin qabu. Hayyee maamme hedduu tokko galatoomii sa'aatii tante qaalii irraa murteenaaf kennitee turtii haganaa kana na wajjii godhu keetiif hedduu si galatoonfadhaa ulfaadhu siin jedhaa. Dhuguma waa'ee afaan Oromoo kana yoo dubbanne ormi afaan ofii dirqiin sirra fe'ee afaan kiyya naa dubbadhu jedhaa ammoo kenna afaanuma kan kee dubbadhu jedhanii itti kadhatanillee yeroo akka afaan ofii dubbachuun akka xiqqaachuutti laalame maratu jira. Qubee ofiitiin barreessuun yeroo wallaalaanis haa ta'u beekaan haa ta'u itti qaanfatamutti jirutu jira. Yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kanarratti ana dabalatee dhuguma dubbachuudhaaf qabaa gadiitu bade dhaloonni manneen barnootaa sadarkaa gadaanaa gaafa kutaa tokkorraa jalqaburraa silaa manneen barnoota baadiyyaatti warri barate waan keejii jedhanii barnoota ijoollee xixiqqoo amma barsiisan kana namni barate muraasa. Kanarratti rakkoon guddaan ka ture manneen barnootaa kutaa tokkorraa kaaftee aga kutaa afuritti yeroo barattu barsiisaan tokkochi ka'uufiifuu gahumsa hin qabne barataa nama dhibbaaf walitti qabee haga kutaa afurii akkanumatti kutaarraa kutaa lakkoofsiisaa deema. Yeroo sanitti yoo barattoonni waan qabatin achi boodatti dubbiin jajjabduun akka amma sooshaal miidiyaarra ol yaate kun rakkoo akkasiitiin kun cufti dhufe jedheeti amanaanii. Amma ammootu namoonni akka keetii kun akka qubee kanatti furmaata barbaaddan dhaloonni kun akka kitaabilee isin kitaaba seenaa yookaan kitaaba siyaasaa qofa osoo hin taane kitaaba kana akka namni dubbisee qubee kana irraa barreessuu irraa qajeelfatu, dubbachuu irraa qajeelfatu, dubbisuu irraa qajeelfatutti akkasittillee akka nu barreessitan yaamichas isinii godhaa. Ulfaadhu guddaa galatoomii maqaa hordoftoota chaanaalii Oroo 360 fi akkasumas peejii Oroo 360tiin ulfaadhu siin jedhaa. Ka turtisi wajji godhee ani Usmaan Ambooti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالت أنا كلنا نسمع.